Traoreen addunyaa ajaa'ibsiisuu itti fufeera. Guddanneerra badhaaneerra kanneen jedhan Ameerikaan faallee kan hin raawwanne qabatamaan raawwatee agarsiisaa jira. Kan nama ajaa'ibu immoo sirreeffamtoonni mana hidhaa biyyattiitti argaman ajajaa Traoreetiin ta'anii qallabamuu irra eegumsa amansiisaa waliin hojii qonnaa irratti akka hirmaatan taasifameera. Bu'uura seeraa Traoreetiin gara hojiitti kan seename qajeelfamni kun sirreeffamtoonni jijjiirraa amalaa fiduu qofa osoo hin taane anis biyya kootiif faayidaa nan qaba haamleen jedhu akka isaaniitti horamu taasiseera. Ajaa'ibsiifni Traoree kanaan hin dhaabbanne biyya kabajee kabachiiseera. Dhaabbanni Coca-Cola kadhannaa yeroo dheeraan booda eeyyama argatee biyyattiitti oomishas jalqabeera. Lammiilee Burkina Faso 10,000 oliif carraa kan uume warshaan kun birrii tiriliyoona 1 oliin kan hojjetamedha. Hospitaala ammayyaa hunda hammachiisee seenaa Burkina Faso keessatti piroojeektii fayyaa isa guddaadha. Dhugumattuu lammiileen Burkinaa hojii Traoree kanaan gammadanii lubbuun akka eeganiif sababa ta'eera. Mee ajaja Traoreetiin piroojeektonni meegaa raawwatamaa jiran isaan kamidha? Waliin ilaalla. Nagaa hin daganne akkam jirtu maatii chaanalii ajaa'ibaa keenya. Seenessa keenya har'aatiin Burkinaatti piroojeektota meegaa dhugoomaa jiran ilaalchisuun kan isiniin biraan geenyu qabna, nu waliin tura. Traoreen qondaaltota raayyaa olaanoo fi miseensota kaabinee walitti qabee rakkoo Burkina Faso hiikuuf umriin guddachuu osoo hin taane waan qabnu hunda daangaa tokko malee fayyadamuunii fi kunneen hagam qophii akka taanetu murteessa jechuun ergaa dabarsee kana kan amanan akkasumas baay'ee xiqqaadha. Yaada isaa kana kan hin fudhannee fi aangoo fi faayidaan nuuf kennamuu qaba kan jedhan faarsee bultoonni sirna mootummaa badaa duraaniis karaa qondaaltota raayyaa dulloomaa isaaniitiin tibbuma sana yaalii fonqolcha mootummaa taasisanii ture. Hin milkoofneef malee qixuma misooma kanaatti nageenyaa fi bulchiinsa tasgabbiitiif dursa xiyyeeffannoo kan kennu Traoreen shira qondaaltota raayyaa kana erga fashaleesseen booda miseensota kaabineetiif sirna hojimaataa osoo hin gufachiisin akka hordofaniif ajaja qallaa dabarse. Baasii fi faayidaawwan ministeerotaa daangaa hin qabne sirrisuun hojiilee misoomaa bu'uuraaleef galtee taasiseera. Traoreen Burkina Fasoon kan eegalte birmadummaa guutuu qabaachuu fi dameewwan hundaan of danda'uuf daandii jalqabde gufachiisuuf qaamni mootummaa yaalee jiraannaan tarkaanfii cimaatu isa eeggata jechuun akeekkachiisaniiru. Achiin boodas ministeera muummee erga aangoo irraa ari'een booda kaabinee shiraa birookiraasiin xaxame bittinneessuun namoota itti gaafatummaan biyyaa itti dhaga'amu waliin hojii biyya jijjiiruu kana cimsee itti fufe. Reefu waggaa 3 osoo hin guutiin humnootiin biyya keessaas ta'e biyya alaa isa shakkaa turan. Dhugumattuu umuriin lakkoofsadha malee dhimma hiika biraa hin qabudha jechisiisuun qabatamaan dandeettii fi eenyummaa isaa mirkaneesseera. Traoreen bara aangoo isaa waggaa 2 kanatti piroojeektota gurguddoo hedduu dhugoomseera. Piroojeektiiwwan Burkina Faso kunneen kaayyoo dursaa kan taasifaman guddummaa yookaan xiyyeeffannoo qaama kaanii argachuuf osoo hin taane fedhii uummataa waaraa ta'e deebisuu danda'uu isaanii akkasumas biyyattiin seektaroota garaagaraatiin of akka dandeessu taasisuu fi biyyattiin bitattee nyaachuu irraa gara oomishtummaatti akka ceetuuf kan bu'uureffatanidha. Dhimmi biraas xiyyeeffannoo Burkina Faso kan ta'e piroojeektonni kunneen guutummaan guutuutti humna qabeenyaa fi beekumsa biyya keessaatiin kan hojjetaman ta'uun isaanii fi beekumsa biyya keessaatiif dursa kennuun isaanii dhugaa calaqqisee argamudha. Piroojeektota kunneen keessaa seenessawwan kanaan dura dhiyeessine oomisha albuuda warqii fi konkolaataa elektirikaa kunneen bu'aa qabeessummaa isaaniitiin kan milkaa'an jijjiirama hundeerraa kan fidan akkasumas faayidaa olaanaa piroojeektota qabanidha. Har'aafis piroojeektota Burkina Faso gurguddoo isin daawwachiisna. Piroojeektota gurguddoo Burkina Faso keessaa kan jalqabaa sirreeffamtoota mana hidhaa biyyattii hojjettoota qonnaa kan taasisedha.
nyaata kadhannee nyaachuu hin qabnu, nyaataan of danda'uu qabna ejjennoo jedhu qabaachuun kan beekamu Traoreen yakkawwan adda addaa raawwachuun manneen hidhaa biyyattii keessatti sirreeffamoota argaman biyyaa fi uummata isaanii faayidaa wayii akka buusaniif akkasumas isaanis lammii oomishuu danda'utti akka ce'aniif guyyaa guyyaa hojjettoota qonnaa ta'anii akka tajaajilan taasiseera. Hanga ammaattis keessumaa hidhamtoonni mana hidhaa fi booromaa fi baapaaroo keessatti argaman hojii qonnaa kana irratti cimnaan hirmaataniiru. Manneen hidhaa biyyattii kaanis faana kanneenii akka hordofaniif ajajni darbeera. Hidhamtoonni hojii kana erga hojjechuu eegalanii boodas amalli isaanii sirreeffamaa dhufeera. Itti gaafatamummaanis caalaatti guddachaa jiraachuu himameera. Dhimma kana ilaalchisuun kan dubbatani ministeerri haqaa Burkina Faasoo Adaasoo Roodirgoo Bayyaalaan bu'uura ajaja Traoreetiin hojimaata kana gara hojiitti jijjiiruun keenya akka biyyaatti baay'ee nu fayyadeera. Akkaataa seeraa ragga'eenis namni hojii qonnaa hojjete tokko adaba itti murtaa'e irraa jiini 3 ni hir'ifamaaf. Kunis immoo hidhamtoota baay'ee kan dadammaqsee fi itti gaafatamummaa isaanii gammachuun akka bahaniif kan taasisedha jechuun dubbatani. Dhimmuma qonnaa kana keessaa osoo hin bahin Burkinaaf qonni ammayyaa fi oomishtummaan qonnaa dhimma piroojeektiin caalee argamedha. Qabeenya uumamaa hedduutiin kan badhaate Burkina Faasoon uummata qabdu keessaa 80% kan ta'u hojii qonnaa irratti kan bobba'edha. Haa ta'u malee haalli jireenya isaanii harkaa afaanitti akkasumas hojiin qonnaa isaanii baay'ee boodatti hafaa kan ta'edha. Kunis immoo uummata qoonqoon beela'ee halkanii guyyaa akka hin dabarsineef deeggarsawwan nyaataa biyya alaarraa dhufan irratti rarra'uutu dirqama ture. Galmawwan muummee Ibraahim Traoree keessaa damee qonnaa ammayyeessuu fi oomishtummaa dabaluun tokko ture. Kanaafis tarkaanfiiwwan murteessaa qofa osoo hin taane qabatamaan jijjiirama fidan fudhatamaniiru. Sululawwan misooma jal'isii cufamanii fi gogni turan deebi'anii tajaajila akka kennan taasisuun akkasumas sululawwanii fi riqichawwan misooma jallisii haaraas ijaaruuf dursa xiyyeeffannoo kennuun Traoreen hawaasa naannoo baadiyyaatiif leenjii kennuun hojimaata qonnaa ammayyaa waliin akka wal baran taasiseera. Hojjettoota ekstenshinii qonnaa hedduu bobbaasuunis sanyiiwwan filatamaa haala qilleensaa fi biyyoo biyyattiif mijataa ta'an achuma Burkinaatti qopheessuun xaa'oon bilisaan deeggarsaan yookaan liqaadhaan dhihaatee qonnaan bultoonni akka fudhatan taasiseera. Ooyiruu qonnaan bultootaa marsaan kan qotan tiraakteroota 400, paampiiwwan bishaanii fi hojjettoota ekstenshiniitiifis motorsaayikiliin dhihaateera. Akkuma ooyiruu irraa funaanamee gara gabaa biyyoota ollaatti ergamaa kan ture oomisha timaatimiinis hambisuuf warshaa timaatimaa sona dabaluun oomishaan gurguddoo 2 ijaaramanii hojii eegalaniiru. Tarkaanfii Traoree kanaanis Burkina Faasoo waggoottan 2 keessatti oomishawwan qamadii fi kanneen biroo 150 guddisuu kan dandeesse yoo ta'u, naannolee baadiyyaa biyyattii hunda keessattis qonnaan bulaan mala qonnaa ammayyaa makanaayizii akka amaleeffatu barsiisee gahoomseera. Traoreen oomishtummaa midhaanii fi muduraa irratti qofa osoo hin daangeffamiin oomishawwan bineeldotaattis jijjiirama guddaa galmeesseera. Traoreen haala jijjiirama qilleensaa to'achuufis murtee ragaa irratti hundaa'e murteessuuf kan gargaaran teknooloojiiwwan faayidaa irra oolchuun dabalataan malawwan faalama bishaanii hambisanis gara hojiitti jijjiireera. Dabalataanis oomishawwan qonnaan bultootaa gabaa waliin walitti hidhuufis daandiiwwan baadiyyaa dhedheeraa sadarkaa isaanii eeggatan hojjechuu fi wabii yookaan inshuraansii midhaaniis akka argatan taasiseera. Burkinaan waggaatti kuntaalli 2,900 oomishamaa gara biyyoota ollaatti ture kan ergamu. Amma garuu warshaalee timaatimaa sona dabaluun oomishan yookaan agiroo pirooses tokkoon isaanii $8 miiliyoona 8tti dhangala ijaaramuun amma jireenya lammiilee hedduu jijjiiraa jiru. Piroojeektii guddaa Traoree kan biroon piroojeektii misooma magaalaati. Magaalaa piroojeektii Meeggaa Faasomayyuu jedhamu magaalota biyyattii haala ammayyaa ta'een jijjiiruu fi guddisuuf akkasumas hanqina manneen jireenyaa naannoo magaalattiitti mul'atu furuuf kan kaayyeeffatedha. Piroojeektii Meeggaa kanaanis gamoowwan manneen jireenyaa 50,000 bu'uuraaleen misoomaa hundi guutamanii fi ijaaruu, daandiiwwan suphoo fi haaraa ijaaruu akkasumas bakkawwan magariisaa bashannana uummataaf tajaajilan qopheessuus of keessaa qaba jedhameera. Akkasumas lammiilee isheetiif dursa kennuun biyyattiin karoora qabatteef itti adeemaa jirti. Kunis ofitti amanummaan biyyattiitti guddachaa jiraachuu isaatiif
mallattoodha jedhameera. Piroojektonni meeggaa misooma magaalaa faayidaawwan dinagdee argamsiisaniin dabalataan lammiileef muuxannoonii fi dandeettiin arjoomuu akkasumas mul'atawwan fuulduraa dhugoomsuuf ga'ee guddaa akka qabu himamaa jira. Dabalataan piroojeektiin meeggaa Burkinaa Faasoo kan biraa piroojeektii daandii saffisaa booboo jalesuudha. Piroojeektii kanaaf doolaarri miiliyoona 10 kan ramadamee fi dheerina kiiloomeetira 200 kan qabudha. Gama faayidaa argamsiisuutiinis daandii lubbuu Burkinaa jedhamee waamamaa jira. Daandiin gabaa idil addunyaa walii wal quunnamuuf akkasumas itti fayyadamummaa dinagdeef gumaachi qabu ammuma jajamaa jira. Haa ta'u malee daandiin kun piroojeektii daandii isa qofaa miti. Kanaan cinattis piroojeektiiwwan daandii hojjetamaa jiranis ni argamu. Kanneen keessaas doolaara miiliyoona 74.8 kan itti dhangala'e daandiin biyyaalessaa waahii gooyyaa ziiboo jedhamu kan dheeramudha. Akkasumas doolaarri miiliyoona 78 kan itti bahe hojiin fooyya'insa daandii tugaan waahii gooyyaas tokkodha. Daandiin kooliin kafaaraa kuraanis doolaarri miiliyoona 5.5 ramadamee fi ijaaramaa jira. Gama fayyaatiin immoo Tiraa'oreen ajajaa mataa isaatiin kan ijaarsise hospitaalli yuunivarsiitii riijinaalaa booboo jalas kan jedhamu hundaa kan guutee fi baay'ee ammayyaa kan ta'e seenaa tajaajila fayyaa Burkinaa keessatti boqonnaa haaraa kan saaqedha. Hospitaalli baay'ee ammayyaa kun hawaasa naannichaatiif tajaajila kennuu qofa osoo hin taane yaalamtoota biyya keessaa fi alaa dhufaniifis hospitaala yaalii ispeeshaalaayizdi kennudha. Piroojeektii meeggaa Tiraa'oree biratti ammoo mee haa ceenu. Piroojeektiin kun sagantaaleen jedhamee waamamudha. Piroojeektiin liin kun kanaan dura ifa elektirikaa arganii kan hin beekne lammiilee miiliyoona 1 ta'aniif ifa elektirikaa kennuu irratti argama. Teeknooloojii ammayyaatiin paanaaliin soolaarii sarara elektirikaa waliin wal quunnamsiisuun naannoowwan baadiyyaa fagootti argamaniif humna elektirikaa dhiyeessuudha. Tiraa'oreen noottii maallaqaatiin biyyattiin akka of dandeessuuf yookaan bilisummaa faayinaansii gonfachuuf sochiiwwan taasise keessaa kan eeramuu fi noottiin maallaqaa burkineezim jedhamu seenaa Burkinaa Faasoo keessatti jalqaba kan ta'e piroojeektii baankii biyyaalessaa jalqabaadha. Dhaabbanni kun dinagdeen biyyattii deeggarsa qaama biraa irratti rarra'uu irraa kan hambisuu fi piroojeektiiwwan dandeettii biyyattiitiin gaggeeffamaniif madda maallaqaa uumuuf shoora olaanaa akka qabutu ibsameera. Piroojeektiiwwan kunneen hundi waraqata irratti wayita ilaalan kan gumjaachisan qofa osoo hin taane jireenya lammiilee qabatamaan kan jijjiiranii fi hirkattummaa deeggarsa biyya alaa irraa bilisa kan taasisudha jedhameera. Piroojeektiin meeggaa isa dhumaa fi ajaa'ibsiisaan Tiraa'oree fi Burkinaa Faasoo immoo humna beekumsaa fi lammiilee biyyattiin kan hojjetamee fi farankaa biiliyoona 60 warshaa kookaa kollaadha. Warshaan kookaa kollaa kun hanga ammaatti farankaa biyyattiitti biiliyoona 25 galii kan argamsiise yoo ta'u, warshaan kun kan ijaarame guutummaan guutuutti dhaabbilee Burkinaa Faasootiinidha. Warshaan kun dhaabbilee ijaarsa biyya keessaa irratti amantaa guddaa kennuun kan ijaaramedha. Kunis wanta ajaa'ibaa biraa osoo hin taane poolisii yookaan imaammata biyyattii biyya keessa Burkinaa Faasoo keessatti jalqaba baajataa dhangalaasuuf qabatee gara birriitti wayita jijjiiramu birrii biiliyoona 15tti kan ce'udha. Kana irraa immoo Burkinaa Faasoon hagam akka fayyadamtu tilmaamuun salphaadha. Dhaabbileen biyya alaa Burkinaa Faasoof kabaja kennuu kan eegalanis ejjennoo cimaa Tiraa'oreetiin ta'uusaa kan beekamuu fi biyya keessas kabajee kabachiisuu waan danda'edha. Warshaan kookaa kollaa kun lammiilee biyyattii 10,000f carraa uumeera. Seenessa keenya kana qindeeffannee akkuma xumurreen isin ga'uuf wayita jennutti odeeffannoon arganne immoo warshaa daakuu qamadii guddaa ijaarsee hojii jalqabsiisuu isaati. Seenessa keenya kana qindeeffannee akkuma xumurreen isin ga'uuf wayita jennutti odeeffannoon arganne immoo warshaa daakuu qamadii guddaa ijaarsee hojii jalqabsiisuu isaati. Warshaan kun farankaa biyyattiitti biiliyoona 15 yookaan birrii biiliyoona 4 ta'uunidha kan ijaarame. Teeknooloojiiwwan ammayyaatiin kan hundeeffame guyyaatti daakuu qamadii toonii 220 oomishuu kan danda'udha. Guyyaattis nyaata beelladootaa kiloogiraama 70,000 olis ni oomisha. Kanaanis Burkinaa fi Tiraa'oreen karoorawwan nan milkeeffadha jedhan keessaa 90% ol mirkaneeffataniiru.
Seenessa keenya har'aa waa'ee Burkina Faasoo fi dursaa ishee Traoreen piroojeektota gurguddoo jireenya biyyattii jijjiiran hojjechaa jiran irratti xiyyeeffachuun isiniif dhiyeessine kan hangammaa ture. Chaanaalii keenyaan osoo dhiyaate yookaan beekne kan jettan yoo qabaattan eeruu keessan iddoo yaada kaa'amutti akka nuuf keessan kabajaan isin gaafanna. Hojiiwwan gaggaarii qabannee akka dhiyaannuufis sabiskiraayibii fi sheer gochuun chaanaalii kanas namoota biroo bira akka ga'uuf osoo nu deeggartanii jecha chaanaalii keenyaafis namoonni haaraa taatan sabiskiraayibii gochuun akka nutti makamtan kabajaan isin gaafanna. Bakka jirtanittis nagaa fi jaalala isinii hawwine.